irra hedduun keessanii gatii maggaarajaa na gaafattu. Gatiin maggaarajaa akkamitti beekama isa jedhuu fi akkasuma immoo mafarrashaa gosa garaagaraan namoonni barbaadan akkasuma carqii arabiyaa majlisii, carqii kafee, carqii isa kanalaa garaagarummaa isaa kan isiniif ibsu ta'an xumura viidiyoo kanaatti naa waliin tura. Akkasuma immoo garaagarummaa firaashii boondidiif ispoonjii, firaashiin boondidiin isa kamii irra hedduun keessan akkas jettu jechuudha. Viidiyoo hanga xumuraatti ni ilaaltanu. Viidiyoo hanga xumuraatti ilaalaa. Viidiyoon kun sa'aatii walakkaa sa'aatii tokkoo miti. Yoo baay'atee viidiyoo daqiiqaa 13 oliin maxxansu jechuudhaani. Waan barbaadan immoo daqiiqaa muraasa kana obsaan viidiyoo dhaggeeffachuun barbaachisaadha jechuudha. Wantoota biraayyuu ni ilaalaa irra sa'a tokko sa'aatii walakkaa waan akkasii waan nuun fayyan. Kan ammoo erga nan bitadha jettanii obsaan viidiyoo hanga xumuraa ilaalaa, qoradhaa, hubadhaatii sana booda bitadhaan isiniin jedha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota koo jirtu nagaa keessanii alhamdulillah. Egaa viidiyoon akkasinitti hin dheeranne inshallah hanganaa danda'ame tokko viidiyoo kana keessatti waa baay'een isinii hima jedheenna abdadha. Kanaaf isin immoo viidiyoo kana hanga xumuraa ilaalaa, akkasuma laayikii godhaa. Namoonni subscribe hin goone subscribe godhaa. Egaa kan isin argaa jirtan kuni carqii kafee obboleettiin koo tokko ji'a 7 yookiin 8 dura tajaajila kana ajajattee turte na biratti. Carqiin kun illee na bira jira jechuudha. Carqii kanaafi kun carqii kafeeti. Ittaanii immoo carqii arabiyaa majlisii bifa baay'ee tokko bareedaa ta'een carqii bifa 2 ajajattee. Amma garuu booda kana carqii isaa kan firaashii isa kan boondidiin hodhisiifadha naan jetteen naani. Lakki carqichumattan firaashii boondidii naa bittaa, firaashii ispoonjii isa argaa jirtan kanalaa viidiyoo irratti. Carqiin kun firaashii ispoonjii kanaaf hodhamee garuu firaashii ispoonjiin hin barbaadu. Firaashii isa boondidii sana naa bitii carqichatti hennaani tasumayyuutti hin ta'u. Firaashii isa boondidiitti carqiin firaashii ispoonjiidhaa hodhamee firaashii isa boondidiitti tasumaa hin galu. Dhufee walakkaatti hafa jechuudha. Ittuma hin galu. Firaashii boondidiin dirqama safara isaatiin hodhamuu qaba. Tiraasiin hin gala. Tiraasiin itti gala. Maaliif tiraasii dhumti ani yeroo kana hojjechiise kuni guddaadhuma bareedaadha saayiziinsaa. Tiraasiin inni ana biraa hamma yeroo hammaa kana jiru isa ispoonjiitu hin ta'in tiraasii boondidii irraa hojjetamee kan Addis Ababaadhaaf ichisiisu carqii tiraasii kanatti ni gala. Garuu firaashiin galuu hin danda'u firaashii boondidiitti. Akkuma argaa jirtanu firaashiin kun meetira 90dha. Inni sun immoo firaashiin sun immoo meetira 2 oli. Meetira 2 fi saantii amma ta'e wahiiti. Kanaaf jabaadha. Goggogaa gatii ta'ennaan ol hin jedhu gad hin jedhu tasumatti hin galu. Safara isaatiin kan hodhame ta'uu qaba. Kanaaf an firaashii isa ispoonjii sana hin barbaadu. Yoo namni bitatu jiraate kana yookiin namni maatii isaatiis yookiin ofiis namni bitatu yoo jiraate sana naa gurgurii isa kan boondidii sana naa hojjechiisii jennaanan. Egaa namoonni maatiidha yookiin ofii keessanii carqii kana bitachuu barbaaddanii bitadhaa. Gatiin hin dabalu. Gatiidhuma yeroo sanaatiin amma gatiin isaa baay'ee tokko dabalee jira. Carqii kafeen kunis carqii arabiyaa majlisiin sunis. Kanaaf takkaayaaf beebiillee yoo dhiistanii firaashii 4 fi tiraasii 12 keessatti carqii kafee kanalaa yoo barbaaddanii bitadhaa. Gatiin isaa rakasa bareedaadha. Akkasuma qodaan isaa qulqulluudha. Akkasii namoonni maatiidha yookiin immoo ofii keessanii kan duraan firaashii ispoonjii bitattanii lafaa qabdan yoo jiraattanii carqii kana bitadhaa. Baay'ee tokko bareeda carqiin kun bifti isaa. Ammas bifuma kanaan an hojjechiisaa fi garuu bifuma kana jaallatte siinii garuu isa kan boondidiitti galu safara boondidiitiin. Safara firaashii boondidiitiin kan isiin hojjechiifachuu barbaadde kanaaf gurguruu barbaadde. Egaa viidiyoon itti aanu immoo isa kanaa. Akkuma argaa jirtanu maggaarajaan kuni maggaarajaa obboleessi keenya tokko hodhisiifatedha. Inshallah gaafa qodaan isaa guutuu walumaa galatti bahee isinitti agarsiisa jechuudha. Bifti maggaarajaa yoo fannifame malee bareedumni isaa namaan galu. Maggaarajaan kun baay'ee tokko bareedaa carqiidhuma maggaarajaa yeroo hammaatiin hojjetame. Kanaaf hamma qodaan isaa kun bahee hin dhumne garuu irra hedduun keessan maggaarajaa alawaa arabiyaa majlisiis ta'ee mafarrashaas ta'ee ala ajajattanu maggaarajaan dirqama keessaa dirqamaati jechuudha. Keessatti gatiin isaa fa'i wuddii gatii ta'ennaan yookiin jabeenya gatii ta'ennaan
aluma waan tokko arabiyaa majlisiis ta'ee mafarrashaas ta'ee aluma hojjechiifattan yoo hojjechiifattan malee waan gatii qallaalee isinitti hin fakkaatiin boodan galee hojjechiifadha waan akkasii ammas immoo wanti isin beekuu qabdanuu hedduun keessan gatiin maggaarajaa meeqaan aan jettu jechuudha. Gatii maggaarajaa kan nuti beekuu qabnu safara barriitiin jechuudha yookiin safara maskootiitiin dhaabiisaa bakka maggaarajaan fannifamu kaastanii hanga lafaatti dhaabiisaa safarsiistu nama akkas jedhaatti eenyuun beeka jechuudha bakka maggaarajaan itti fannifamu. Akkasuma garaasaa safartuu dheerina isaaf garaasaa safaraati akkanatti safara isaa baraati hammanaaf hammana 3 jira. Amma maggaarajaa inni hammaa suni dheerinni isaa meetira 3 saantii 70 baay'ee tokko dheeraadha jechuudha. Garaan isaa meetira 3 kan fireenchi doorii akkasii. Kanaaf haala akkasiitii yeroo safarattanii kaatanii achii kaatanii maggaarajaan bifa garaagaraatu jira. Gatiin isaa sanarratti hundaa'a dheerinaa fi bal'ina barriitiin akkasii akkanatti beekama jechuudha. Gatii isaa safara isaa baraa kaatii gatii isaa nagaafadha inshaallaa namoonni keessan nagaafataa jirtan jechuu barbaadeetanii. Egaa akkasuma immoo irra hedduun keessanii ati yeroo hunda maaliif carqii arabiyaa majlisii bichaa beeksistaa carqiin faashinii yeroo hammaa hin jiru jettanii nagaafattanii jira. Wanti hin jirre hin jiru jechuudha. Na bira waanuma namni hojjechiifatu waanuma tiiktookii fi waan akkasii irratti argitanuu na bira argachuu dandeessu. Garuu kan irratti xiyyeeffadhee carqii arabiyaa majlisii kana isinii jaalladhee isinii beeksisuu fi isatu cimaadha. Yeroon itti darbeef maalillee hin qabu. Ammuma bahuun bifa garaagaraatiin baha gatii ta'e jennaan cimina isaarratti hundaa'etan jechuudha. Kan isinii jaalladhee akkasuma waanuma ofii kootii jaalladhee jechuudha. Namoonni qiyyaarii hodhisiifattanu rakkoon qabulaa carqii akkanaa bukkeetti hodhisiifachuun. Garuu namoonni immoo carqiidhuma bifa tokko hodhisiifattanu amma fakkeenyaaf carqiin ammaa suni isa faashinii jedhamee yeroo ammaa kana gurguramu gatiin isaallee arabiyaa majlisii irras isa kafee irras xiqqoo ni dabala. Cimina hin qabu. Yeroo hunda baafamee yeroo miiccamu yeroo dhuma tokko lamayyuu bahee miiccamnaan achumaan bareeduma isaa sana gadhiisa jechuudha. Kun immoo carqii kafeeti. Carqii kafee kana wayyalaa carqii isa hammaarra. Kunis baay'ee bareedaa yeroo mana keessa afamee jedhu garuu akka carqii arabiyaa majlisii kanaatti cimina hin qabu. Kana hubattanii beektanii bitachuu qabdu jechuudha yeroo bitattanu. Keessatti qiyyaarii 2 yoo hodhisiifattanii rakkoo hin qabu. Carqii arabiyaa majlisii fi carqii kafee isa ta'u carqii majlisa yeroo hammaa kana faashinii jedhamee beessa ta'u kana bukkeetti hodhisiifattanii haa ta'u. Garuu carqiidhuma bifa tokko hodhisiifattanii carqii kafee kana yookiin carqii isa ammaa sana yoo hodhisiifattanii ji'a 1-2 caalu jechuudha bareedumni isaa. Achumaan bareeduma isaa gadhiisaa dhufa. Kanaaf qiyyaarii 2 yoo ta'e kana kafeedis baay'ee bareeda. Baay'ee mana bareecha jechuudha. Keessatti firaashii boondilii yookiin immoo tiraasii isa jabaa na bira jiru kanarraa badaa bareedaa arabiyaa majlisiidhuma waa tokko garaagarummaa hin qabu jechuudha. Akkasii algaa libsiinis kanneen akkanaas jira. Algaa libsiin carqii kafee irraa hodhamu, algaa libsiin carqii maggaarajaa irraa hodhamu, algaa libsii algaa jechuudha. Baay'ee tokko bareedaadha. Gatiin isaallee madaalawaa kan ta'edha. Meetira 50dha, meetira 20dha, meetira 80dha. Akka barbaadanitti hojjechiifachuu dandeessu jechuudha. Koomfoortii isa gabaarraa hin wayyuu. Carqiisuma kana bifa 2 qiyyaarii 2 hodhisiifachuu isinii wayyaa. Koomfoortiin egaa inni sadarkaa tokkoffaa inni olaanaan baay'ee guddiidha. 7,000 hanga 14,000 waan akkasiitti jira. Amma sana gootanuu isuma kana bifa 2-3 kana hodhisiifachuu isinii wayyaan jedhasuma carqiidhuma mafarrashaa kanaan hodhamu. Akkasuma carqiin algaa libsii illee qophaa isaatti jira kan baay'ee tokko bareedu inshaallaa yeroo biraa kan qophaatti isin beeksisu ta'a algaa libsii algaa jechuudha. Akkasii hordoftoota koo namoonni meeshaa kanaaf kanneen kana fakkaatu ajajachuu barbaadanii lakkoofsa asirratti argamuun dubbisuu dandeessu jechuudha waasaappiidhaan. Akkasuma immoo irra hedduun keessan isa siichi mana jalqabdanii mana xumurtanii kaatanuu fi akki gatii hadhaatti dubbatamee fi akki torban hadhaayyuu tokko ta'uu dhiisuu danda'a.
Kanaaf inshallah gaafuma qophooftanii haajaa keessan isa kaan fixattanii kaatanii karaa meeshaatti immoo deebitanii na dubbisuu dandeessu inshallah. Amma akkanumaan biizii wal gochuunii hin barbaachisu jedhanii dhiifama. Akkasii kan inshallah egaa tizaaziin kuni akkuma isinitti hime tizaazii obboleessa keenya kan maggaarajaa sanaati. Maggaarajaa illee qaba, firaashii algaa illee qaba. Tizaaziin isaa hedduudha jechuudha inshallah. Gaafa inni dhumee bakka tokkotti kanin viidiyoo gatii isaatii waliin kanin isin beeksisu ta'a. Ammasti kaan namoonni tizaazii kanaaf kana fakkaatu ajajachuu barbaadan ajajadha. Amma tizaaziin isaa kun baheera gatii ta'e jennaanan isa jalaa babbahee qoqopheessaa jira jechuudha haala kanaanii. Maashaallah kunillee dambanyaan koo kun obboleettii dhuma kooti. Dambanyaa waggaa lamaa jechuudha. Akkasii baay'ee tokko nama gaarii namallee qodaa kanaaf kana jettee adda baastee waan hojjetturraa faayidaa ofii qofa osoo hin ta'in dhugaa irratti hundooftee kan hojjettudha jechuudha. Dambanyaan koo kun amma suuqii dhuma keessatti akkuma suuqii kootiiti jechuudha. Inshallah rabbi si ajabeessu nama haqqiin hojjetu jechuudha. Gabaan eessattuu rakkoodhaa dhaqee barbaadee argata jechuudha. Nama haqaa garuu namni sobiyaas barabbaree hojjetu karaa daarii miti gabaa walakkaa keessa yoo taa'e lagiseedha malee booda gabaan argatu gabaa dhabaa deema jechuudha. Amma dambanyaan koo kuni dura yeroo mana kootti hojjechiifachuu jedhu wal baree hadha waggaa lama maalii waggaa 3 dura as dhiyeenya jechuudha kan isinii biratti hojjechiisuu jammaree kanuma yuutuubii jammaree as dhiyeenya. Garuu dambanyaa yeroo an ofii mana kooti hojjechiifachuu jedhuun kan wal bareedha isiniin jechuu barbaadeetanii. Kanaaf egaa haala kanaan qopheessee kun kabarii isa kan firaashii boondidiiti kan nama peestaaliitti gaggalchaaru kun. Akkasitti amma haala kanaanin fuudhee galee booda immoo haala firaashiin boondidiin jedha tizaaziin isaa kan biraa bahee jedhee kan ammoo asii fuudhee bakka firaashii sanatti geessee itti uffisee inshallah bakka tokkotti gaa erga kanuma hunda keessanuu haaluma kanaanin godha jechuu barbaadeetanii. Akkasuma immoo namoonni gatii jettanii inshallah gatii amma himuu fi viidiyoo na jalaa gabaabbattee viidiyoo ittaanu yeroo tizaaziin obboleessa keenyaa kun bahu tokko namas irra deebi'ee gatii isaa kan isin beeksisu ta'a. Gatii firaashii boondidii jechuudha. Akkasuma gatii tiraasiis hanga yoonaa wanti dabaleen jiru akkuma sanatti jira inshallah. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti gaa nagaa rabbi keessanaaf tura. Viidiyoon kun yoo isinitti tole laayikii godhaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.